Harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa isin akka qabu jennaa kun sagantaa keenya dirree ogbarruuti. Dirree ogbarruu keenya har'aatiin keessummaa addaa tokko qabadhee asitti argameetiin jira istiidiyoo Dream Mediaatti jechuudha. Keessummaan koo har'aa barreessaa kitaabaati akkasumas immoo abbaa ogummaa garaagaraati. Ogummaalee isaa kanneen biroo yeroo biraa kan irratti dubbannu ta'e har'a garuu dhimma barnootaa yookaan immoo dhimma kitaabaa irratti bu'uura lafa kaa'uudhaaf hojiin hojjetaa jirurraa kan dubbannudha. Dhimmisaas dhimma King Spoken English Rules jedhu kanarraa kan dubbannu ta'a. Kitaabi kun maali? Maal of keessaa qaba? Kallattiin gara fuulduraa maal kan jedhu irraa dubbachuudhaaf as istiidiyootti affeeradheetiin jira. Keessummaan koo har'aa kun Tasfaayee Asaffaa nama jedhamanidha. Nu gidduutti argamu. Yeroo gaarii waliin qabaanna jedheetiin abdadha kabajamtoota daawwattoota keenya haga xumuraatti akka nu faana taataniin isin affeera. Tasfaayee baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdan. Ayyee. Egaa dhimmoota garaagaraa irratti yeroo biraa waliin dubbachuu dandeenya. Har'a garuu dhimmi guddaan dhimmi haala yeroodhaan wal qabatu dhimma kitaaba kanaati. Kitaabi kun akka kitaabilee kaanii asoosama yookaan walaloo yookiin dhimmoota biraa waliin qabatu kitaaba akadamik ta'ee ilmi namaa kamiyyuu irraa barachuu danda'u dubbisee ittiin jireenya isaa guyyuu keessatti waa hojjechuu danda'udha. Mee obbo Tasfaayeen hojiilee isaan hojjetaatii turan kanneen birootti osoo hin darbiin dura kaka'umsi bu'uura kitaaba kana barreessuudhaaf isaan kakaase maali? Isa dura garuu daawwattoota keenya wajjiniin wal baruuf akka nuuf ta'utti hime kanaan durallee kanneen isin beekan jiraachuu danda'u kanneen isin beekneef immoo wal barnoota gaarii akka ta'uuf walaa barruun isin wajjiniin dura. Galatuma hin jedha. Ani maqaan koo Tasfaayee Asaffaan jedhama. Ogummaa fayyaarras nu hojjedha. Achumaanis immoo waa'ee barnootaa hojii wal qabatee hanqinni tokko jira kan jedhamu kana ilaaluu barbaada. Kanaaf bu'uurri isaa maali? Rakkinni barnoota hojii wal qabatu keessa kan jedhu afaan hojii wal qabachuu danda'a laati kan jedhu waan sammuu koo keessa jiruuf barnoota afaanii kana fi barnoonni warri kaan akkuma beekamu biyya keenyas dabalatee Ingiliffa wajjin wal qabsiisanii barsiisuu waan ta'eef yoo afaan danda'e nam tokko hagam qabxiinsa gaarii ta'a. Yoo afaan hin danda'u ta'e hagam miidhamuu danda'a kan jedhu ilaaluu waan hin barbaaduuf afaan irrattis leenjii School of American English irraa leenji'uudhaan qo'annoo kanas kan ilaaluuf waggoota 8 kan ta'an kana keessa dabarseera jechuudha. Mee amma wanta keessa jiranis ni ilaalla jedhee yaada. Kanaaf waggaan ammi kun eeraan kun chaalenjii mataasaas qaba. Kaka'umsa cimaas waan of keessaa qabuuf tokkoon immoo ilaallu tokkoon deebisna jechuudha. Tole galatooma. Waggoota 8 kan darban kana dhimma ogummaa afaanii yookaan beekumsa afaanii irratti wantoota garaagaraa muuxannoo garaagaraa qorannoo garaagaraa godhaa turtanii hojiin dilee keessanii immoo hojii muummee fayyaa irra jirtu san keessatti adeemsi jiruuf jireenya ilma namaa kan gama muummee barnootaatiin jiru maal fakkaata? Nuti yoo keessumaa lammiileen Itoophiyaa addatti kan Oromoo afaan beekuudhaaf addunyaarra jiraannu kana keessatti afaan wal taate namni itti walii galu afaan Ingiliffaati rakkoon jiru maal kan jedhu waan kaasan natti fakkaata. Sanarraa waan baay'ee dubbanna. Mee moggaasuma maqaa irraa eegalluuti. Moggaasni maqaa kitaaba kanaa King Spoken English Rules jedha. Ka'umsi keessan moggaasa kan maqaa kanaan ka'uun keessan maalirraa madda? Baay'ee gaariidha. Waan gaarii na gaafattee yaadanis. King Spoken English Rule. King jechuun waan tokko furmaata kenna jedhamee yaadama waan ta'eef yommaa bulchaa biyya tokkoo kan bulchaa iddoo bakka tokko irratti ta'u tokko furmaata fida jedhameetu malee callisee aangoon godhatu jechuudha yookaan naangeffamu jechuudha. Kanaaf rakkoo jiran irratti furmaata kenna jedhamee waan amanamuu fi kiingiidha yookaan immoo suni muudamaadha yookaan immoo aangoo godhata jettee waan tokkotti kennita jechuudha. Rakkoo jiru sana hiika kan jedhamee yaadamuuf kiingii jedhamee yaadame. Kan spoken English rule kan jedhu spoken English jedhamee hiisamuu danda'a ture. Rule kan jedhamee fi step by step yookaan ruuliin kana jalatti jiru steppiin tokkoffaa, ruuliin tokkoffaa, ruulii lammaffaa, ruulii sadaffaa jedhee barsiisa. Akka namaa salphatutti jechuudha.
akka hundaaf galutti jechuudha. Kanaaf ruuloota tokko amma giraamar ruuliin jedhamti spoken English ruulii keessa akkas salphatee jechuudha. Dha'u kanaaf spoken English rule jedhamee jechuudha salphisuuf kan godhame keessaati tokkodha waan ta'eef. Tole galatoomaa ibsa bal'aadha. Mee egaa erga hiikni isaa akkas ta'e hiikni maqaa isaatiif waan marrummaan isaa keessa jiru walitti dhiyaata jedheetiin abdadha. Waan argaa jirru laas waan hedduutu ragaa qabatamaadhaan jira. Erga akkas ta'e amma waan tokko hojjechuudhaaf sababii wayii jiraachuu qaba. Sababni sun immoo tarii rakkoo ta'uu danda'a. Waan adda addaatu mul'achuu danda'a. Sababni King Spoken English Rule kana barreessuudhaaf kaka'umsi isin qabaattan rakkoon jiru maali? Maalirraa maddeeti? Dhugaadha. Rakkoon itti jiru ta'e furmaanni barbaadamu. Rakkoonni waan jiruuf waan ta'eef rakkoonni gurguddaan jiran fakkeenyaaf biyya keenya keessatti waan beeknu afaan Ingiliffaa wal qabate waan beeknu yookaan jecha beeknu tokko jecha tokko kanadha jennee dhawullee yeroo sodaannu jira jechuudha. Maaliif riferensiin waan hin jirreef rakkoo waan riferensiin hin jirreef barsiisaarraa barra barsiisaan sunis riferensii haa turu tekstii buukiin illee baay'een jiraatu ta'uu danda'a waan ta'eef eessaa dhageesse jecha kana akkamitti waamuusaa barte yoo jettellee barsiisaarraan dhagee jechuudha jedha jechuudha. Yoo barsiisaa sana gaafatte anis nan baradhe barsiisaarraan dhagee yoo barsiisaa sana dabartee ammas gaafatte barsiisaarraan dhagee kan jedhutu dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf amma jecha tokko yoo fudhanne fakkeenyaaf jecha kaam jedhu waa fudhannu kaam an jedhu waa fudhanne COME dha kaam CO to ta'e jiru kaam jenne kood isa jedhu irratti immoo CO ta'etu jiru kood jenne. Kanaaf CO'n iddoo tokkotti koo jedhame CO'n iddoo tokkotti kaa jedhame. Eessa argite CO'n maaliif akkuma kaam jedhame sana koodiin kaad yookaan immoo kaamiin suni koo maaliif hin jedhamne ittoo jedhame ragaa hin qabnu jechuudha. Waan itti argisiisnu illee hin qabnu jechuudha. Kanarratti jechuun maal jechuudha? Waan beeknuuf illee konfidensii dhabnaa jechuudha. Torii sorsii yookaan immoo riferensi buukiin jiraateera ta'e kunoo kitaaba kanarraa akkas jedha jennee wal amansiisna amma barannu jechuudha. Isuma beeknu sana konfidensii waan dhabneerruuf riferensii ta'a jedhamee waan yaadameef jechuudha tokkoffaan. Lammaffaa irratti waan jechoota nuyi hin beekne haaraa nuu ta'ani sana akkamitti waamama akkuma ammasiin jedhe kana CO'n takka takka kaa taate CO'n takka takka koom taate koo taate yeroo dubbifamtu kana jechuun akkasuma sagalee isaaniitiin toon eeggatee nan jijjiiraman yookaan immoo saayilentii ta'an keessa jiru. Fakkeenyaaf KNE ni maaf kee naftee maaf kiniin jennee yoo jette inni sunis hin shakkaa atis shakkita maaliif referensii namas rakkoodha waan ta'eef. Kanaaf jechoota ittiin ati hin beekne sana ittiin baruuf ammas riferensii ta'a jechuudha. Waan hin beekne illee ittiin bartu ruuloota ruul 1 ruul 2 ruul 3 jedhee ta'a jechuudha kitaabicharra. Kanaaf yoo akkas ta'e akkas jedhe yoo akkas ta'e akkas jedhe han jedhu. Isarratti dabalatee immoo jechoota waan tokko waamuuf dura akkuma ABCD giraamarii keessatti barannu saawundoota barachuu qabna yookaan saawundoota ittiin waamnu akkuma abaacaadha yookaan ABCD barannu kana pronunciationis hin qabaata. Isaaniin baruu qabna. Isaaniin yoo barre bu'aan isaa maali? Oxford Dictionary illee fayyadamne yookaan Dictionary International ta'an fayyadamne jecha tokko dubbisuu dandeenya turre. Isas hin baranne. Kanaaf hanqina waan qaqqabaniif isaan barachuu qabnaa kan jedhamu jechuudha. Jechoonni tokko tokko immoo fakkeenyaaf afaan dubbii afaanii keessa jiran vocabularyonni tokko tokko giraamarii keessa gar hin jirre jiru. Giraamarii keessa kan hin jiranii garuu spoken keessa jiraachuu danda'u. Kanaaf an fakkeenyaaf I wanna go ette waana kan jettu kuni wantii fi tuudha. Wantii fi tuudha walitti dhufanii waanaa jedhu. Yoo kana waanaa jettu kana yoo dictionary irraa barbaadde hin jiran. Garuu ittiin fayyadamaa jirra. Leemmii goottee leemmii han jedhu jiru. Leet miiti jira. Kanaaf leemmii nama jedhu sana ati leet mii yoo jette iyyuu namni leemmii goo jedhe hin dhaga'u ani mee jijjiiriitii salphisii natti mii leet mii jedhi jechuu hin dandeessu. Dhaggeeffachuun dirqama keessa. Dhaga'uun dirqama waan ta'eef vocabularyonni spoken English keessa jiranii bal'inaan baramuu waan qabaniif hanqinni naannoo sanas waan jiraniif isaanis of keessatti qabachuun barbaachisaa waan ta'aniif hanqinoota baay'eetu jiraatu. Hanqinoota sana kaverii gochuuf kaalkuleemii biyya alaallee ilaalamuun yaadameera.
kan barnoota isaanii irratti barsiisanii tekstii buukoota illee ilaaluu yaalameera. Kanaaf rakkinoota baay'eetu jira jechuudha. Alfaabeetiin Ingiliffa keessa jiran lamadha. Tokko ABCD dha. Lammaffaa irratti kan jiru saawundi simboloota international IPA international phonetic alphabet kan jedhaman jiru jechuudha. Isaan gara 44 ta'uu danda'u. Kanaaf bu'uurumarra akkuma ABCD baranne isa kan ammoo IPA sana international phonetic alphabet Ingiliffa keessatti fayyadamnu too barreerra ta'e gara dictionaryota tokko illee deemnee fayyadamuu qabna turre. Amma kutaa torbarraa qabee barana revised ta'e tekstii buukotorlee saawundoonni kun ta'aniiru. Saawundoonni kun ta'an akkuma saawundii isaaniitti simboliidhaan ta'anii malee fuulduratti maaliin akkatti sagaleen isaanii akkamitti dubbifaman jedhu xiqqoo rakkisaadha. Kun immoo barsiisotaafis haa ta'u barattootaaf chaalenjii ta'uu danda'a. Kitaaba kanarratti garuu saawundii local language fayyadamiiti fuulduratti saawundii mataa keetiin ibsi waan jedhuuf saawundii local languageedhaan ifeera jechuudha. Barataan kitaaba kana yoo argate yookaan barsiisaan kitaaba kana argannaan salphaatti saawundiin kun kanaan waamama jedhee fayyadamuu danda'a jechuudha. Maatiin illee eksersaayizii barataan sun fudhatee galee manatti warraatiin na gargaari jedhu sana maatii sanaatiin illee ummaa isaanii hin beeku jechuurra maatiin sun ilaalee dubbisee maaliif mucaasaarra andarsaandii gochuu danda'a salphaatti hubachuu danda'a waan ta'eef salphaamatti ilaalee mucaa koo kuni kana jedha kuni kana jedha jedhee edda saawundoota sana simboloota sana barsiisee booda Oxford hojii walitti hidhee Oxfordiin sun immoo salphaadhaan vookaabileerota adda addaa qaba idioms adda addaa qaba sinonimii waan adda addaa achi keessatti qaba waan ta'eef nam tokko Oxford international guideline yookaan immoo Oxford hojii walitti hidhamnaan salphaatti international equal ta'a jechuudha. Kanaaf rakkina jiran kanarraa qabee hiika jedhamee yaadama waan ta'eef waan baay'eedha. Konsonanti kilaasterii akkamitti akka barannu intruuzinii akkamitti barannu waan baay'eetu achi keessa jira. Kolliigaalan jedhamanii intonation stress kan jedhamanii baay'ee jiru linkage jechi tokkoof jechi tokko walitti hidhamanii maal akka hojjetan hin beeknu fakkeenyaaf don't you anjero amma don't you sa jedhu don't you jedhu kanaaf amma don't TV wine chefida don't you sa jedhu don't you T ida'u y is equal to che jedha ruuliin isaanii hankeenya amma don't you jechuun ani ma salphisee ma waanuma tokko dubbachuu barbaadee fi salphisee ma dubbate malee ruuliin sun hin jirre nutti fakkaata. Kanaaf don't you yommaa jedhamu TV y wujuu kan jedhamu DVY akka ta'e saawundoonni wal bira maafani DVY wal faana maafani J kan uumu saawundii illee baranna. Kanaaf hanqina baay'eetu waan jiruuf kitaabni kun barreessuun murteessaa waan ta'eef riisarchoota adda addaa fayyadamuudhaan kitaabota biyya alaa fayyadamuudhaan barsiisota yuunivarsiitii fayyadamuudhaan sooftiweerii fayyadamuudhaan waggaa dheeraa fudhachuudhaan dura maxxanfamee koomentiif taa'ee edda koomentiin sun ilaalamee indagana riivaayiz ta'ee ilaalamuudhaan indagana irra deebi'ee akka maxxanu ta'ee jechuudha kitaabni. Kanaaf Itoophiyaa keessatti rakkoo afaan Ingilishii dubbachuudhaaf jijjiiru furmaata waarawaa fida jennee abdanna jechuudha. Sirriitti fida. Ayyee. Fida. Maaliif beekte tokkoffaa kitaaba biyya alaatiin referensii ta'ee per page referensiin ta'aniiruuf. Isarratti immoo referensiin karaa duubarra jiran baay'eedha. Namni weebsaayitii fayyadamee lecture nootota YouTube irraa fayyadamee kitaabota biyya alaa waan maxxananii jiran internet irraa fayyadamee kitaabota biyya alaa irraa illee iddoo akkasii irraa argaman jedhu achirra taa'eera waan ta'eef ilaalee international equal understand gochuu danda'a jechuudha. Tole. Kaka'umsi keessan yaaddoo isin yookaan rakkoolee isin argitanii yaaddooftanii fala waaraa kana fiddan kitaaba kana keessatti keessaniiti kan isin jirtan. Yeroo baay'ee hayyoonni keenya muummeewwan gara seenaa walaloo asoosama garaagaraa kanarratti fuulleeffatanii barreessu. Yeroo ammaa kana garuu afaan beekuudhaaf seerota afaanii beekuudhaaf addunyaa wajjin walii galuudhaaf walitti dhiyeenyaan dhaabbilee intarnaashinaal ta'an garaagaraa keessa hojjechuuf afaan Ingiliffaa kana seerota isaa linkiiwwan jiran beekuudhaaf murteessaadha. Kana irratti gara kanatti barreessuudhaaf kitaabolee hayyoonni garaagaraa akkuma jalqaba kaase wantoota garaagaraa irratti fuulleffatu. Isin immoo gara kanatti fuulleffattanii jirtu. Fuulleffannaan muummeewwan akkas akkasii osoo baay'ate gaarii dhaqxanii yaadduu moo akkamitti hiiktu waan kana akkamitti ilaaltu? Gaaffii bareedaadha. Kan laphee keessas naquu tokko kana waan ta'eef nuyi biyyi keenya guddachuu qabdi jenna hawwii keenyas eenyumtiyyoon ijoollee isaa barsiisu maatiin barsiisonni biyyittiin afaan rakkattu biyyittii guddisuuf malee nam tokkoyyuu biyya koo gadi hin deebisa jedhee jiraata jedhee yaadu. Egaa akkas ta'e immoo jenereeshinii irratti hojjechuun dirqama ta'a.
Jenereeshinii immoo ilaallu qarshii ilaaluu hin qabnu. Jenereeshinii immoo ilaallu yeroo ilaaluu hin qabnu. Jenereeshinii immoo ilaallu umurii ilaallachuu hin qabnu. Nu jalaa darbaa nan dadhabe jechuu hin qabnu. Maaliif nuyi akkuma har'a humna qabnu boru humna hin qabnu. Ijoolleen kun nu gargaaru. Boru dhukkubsachuu dandeenya hakiima ta'uu danda'u. Maandisa ta'uu danda'u. Joornaalistii ta'uu danda'u. Loo irratti hojjechuu danda'u. Biizinesmaanii ta'uu danda'u. Poolisii ta'uu danda'u. Hojii adda addaa irratti bobba'uu danda'u. Kana kan beekan garuu teknooloojii fana deeman. Teknooloojii kan deeman beekan laangweejii walii galan. Laangweejii sanaan walii galan immoo yoo sirriitti baratan. Kanaafuu namoonni amma jiran maatiin hundiyyuu uummanni amma jirutti wal gargaaree ati dipaartimentii kana, ati moddoo kana, ati soores, ati hiyyeessattuu hojjechuu baate jenereeshinii kana irratti hojjete seebii gochuu dandeenya. Ta'uu baannaan boru amma nuyi hojjennaa har'a boru hin dadhabna humni keenya immoo dadhabu ijoollee kana gargaarsa hakiima ta'e dhufu yoo nu gargaaru jenne namichi sun sirriitti nu banne teknooloojii amma maashinoota adda addaa qadama karaa hikimannaa sana nuti isaan diin godhu taanaan rakkoo guddaa nu quunnama jechuudha. Nuyi dadhabne irra of yaaluu hin dandeenyu dulloomne irra jechuudha. Kanaaf jenereeshinii amma irratti wal gargaarree hojjechuun murteessaadha. Eenyumtiyyuu eenyaa ta'u ijoollee isaa jaallata taanaan jenereeshinii kanarratti hojjechuu qaba. Inni hojjetu taanaan dhugaayyuu ijoollee isaan jaallatu biyya isaayyuu hin jaallatu jechuudha. Kanaaf malee amma kitaaba kana amma nam tokko kitaaba baasaa pablishii godhaa hin gurgura. Ani garuu baasee pablishii godhee indagana akka ilaalamuuf namoota itti kenne idiitii akka ta'u godhee indagana to gabaatti hin baasin jechuudha. Idiitii edda ta'ee waggaa lama ture indagana akka isaan ilaalanitti akka isaan koomentii godhanitti indagana rivaayis ta'e sirraa'ee baay'ee. Haabooyyuu malee ammas immoo amma pablishii ta'u calmee pablikeeshiniif kennamne kwaalitii kan qabuun karaa namaa galuun kitaabni isaallee karaa qulqulluu ta'een dijiitaaliin akka inni qophaa'u kan godhame ijoolleef hawwataa maatiif hawwataa nama dubbisuu danda'uuf hunda hawwataa ta'e ofitti akka inni dubbifamuu fi akka boru jenereeshiniif seevii godhuuf rifereensii adda addaa fayyadamuudhaan kan qophaa'edha jechuudha. Kanaaf waliin hojjechuun gaarii ta'an jedhuuf. Tole galatooma. Egaa yeroo keenyatti fayyadamaa deemuuf itti aanutti caa baay'ee dhimmoota garaagaraa irratti akka waliin dubbannu abdiin qaba gara boodaatti dhimmoota biraa irratti jechuudha. Har'aaf dhimmuma kitaaba kana irratti haa fuulleeffannu. Kitaabni kun hawaasa jenereeshinii walitti hidhuu jenereeshinii kaleessa tureef kanarra jiru walitti araarsee bu'aa gaarii akka fiduutti na abdadha. Kan akkamittiin ta'uu danda'a yoo maal gooneen kitaaba kanatti fayyadamne jenereeshiniin kaleessa ture jenereeshinii har'aa akkamittiin wal barsiisee akkamittiin waan kana ofitti fudhatee hojiitti hiikuu danda'a isa jedhuuf dirqama eenyutu qaba dameewwan hawaasaa kutaa kamiitu irra caalaatti waan kanatti itti fayyadamuu danda'a. Kitaaba kun gara kamiin eenyuun tajaajila irra caalaatti? Kitaabni kun local language kan jedhame yoo tokko maatiin barataan baratu karaa lama barachuu danda'a. Karaa adda addaa irraa ta'uu baatee karaa lama gurguddaa jechuudha. Tokko maatiitu barsiisa, tokko barsiisaatu barsiisa. Barsiisaan immoo barsiisu kan daree barsiisu maatiin immoo manatti qochisuun dirqama waan ta'eef maatiinis hubachuu waan qabuuf maatiif karaa salphaatiin dhiyaateera. Maatiin immoo ijoollee isaarraa waan tokko dubbisee hubachuu waan danda'uuf salphaatti akka inni hubatu kan godhamedha jechuudha. Barsiisaanis haala sanaatiin referensii sana fayyadamuun more detailii kan ittiin galu achirra websaayitoonni ta'aniiru, yuutuuboonni ta'aniiru, gaayelaayinoota adda addaallee intarneetii irraa argachuu akka qaban achirra ta'aniiru jechuudha. Kanaaf kitaabni kun kan inni tajaajilu barataa, barsiisaa, nama hojiirra jiruuf, namoota daldaltoota hojiirra jiraniif, namoota boru dubbadhee yookaan biyya alaattiin deemeen laangweejii ingiliffaatiin kominikeetii godha warra jedhani hundaaf akka tajaajiluuf salphate kan dhiyaate. Keessumaayyuu kitaaba kana duraa jalqabee hanga duubaatti yoo isteeppiidhaan deeme yoo dura jalqabe duubuma yeroo jalqabnaan xiqqoo ishee ulfaachuu danda'a. Kanaaf peejiima durarraa jalqabee yoo isteeppiidhaan deemnaan sirriitti isaaf galuu danda'a jedhee yaada. Kanaaf akkaataatti ogeessonni barsiisonni waggaa irraa barsiisan yuunivarsiitii yaada isaanii fudhachuudhaan akkaataa isaaniitti akkas ta'e gaariidha. Haala barsiisnu keessatti waan argine kanadha jedhanii kan daayirekshinii kaaniin kan ilaalamedha jechuudha. Kanaaf kan tajaajilu qaama dubbatee baratee yookaan dubbisee andarsaandii godhee jenereeshinii ammaa kana gargaaruu danda'u hundaaf ni fayyada jedhamee yaadama. Kanaaf namoonni hundumtuu kitaaba kana akkuma kitaabilee asoosamaa walaloo dhimmoota biraa fayyadamaniitti dhimma ba'an kun immoo kitaaba jireenya guyyuu keessatti itti fayyadaman jireenya isaanii ittiin afaan ittiin baran
rakkoowwan afaan keessatti mul'atu kan akkaataa dubbii loqoda kan jennu san itti sirreeffatan hubachuu waan danda'uuf kabajamtoota daawwattoota keenya kitaaba kanarra bu'aa guddaa buufachuu jijjiirama guddaa argachuu dandeessu jenneeti abdannanullee kanaan adabsitanii akka bitattan akka itti dhimma baatanidha gama keenyaan kan itti dhaamnu. Egaa kitaaba kana keessatti seerota garaagaraatu jira. Imaammata yookaan immoo seera barnoota biyya kanaa keessatti immoo baroota duriirraa kaasee amma har'aatti jijjiirama garaagaraatu jira. Haala baruuf barsiisuu biyya kanaa keessa jiruuf kitaabni kun agam walsimannaan isaanii akkamii seerota imaammata barnootaa waliin jiraniif barnoota yeroo imaammata barnoota Ameerikaa yookaan akkaataa dubbii warra Ameerikaanii Ingilishii warra Awurooppii warra biyyoota keenya Afrikaa keessaa biyyoota akka Keeniyaa jijjiiran akkaataa isaan itti dubbatan akkaataa nuti itti dubbannu gargarii. Sun rakkoowwan garaagaraa ta'uu danda'a akkaataa leenjii keenyaa ta'uu danda'a akkaataa barnoota keenyaa ta'uu danda'a. Garuu imaammata nuti qabnu barnoota irratti qabnu kajarri qaban waliin wal simee tokko nu tokkoomsuudhaaf seeronni isin fayyadamtan maal fa'i? Galatoome kitaabni kuniifin imaammanni barnoota amma maal fakkaata akkamitti wal simasa jedhuuf jechuudha. Isarratti ani galateeffadhu biiroo barnoota ministeera barnootaa jechuudha. Baay'een galateeffadha. Kitaaba ilaaluu yaaleera. Kitaaba kutaa tokko qabee amma 12tti ilaaleera. Sirriitti ilaaluu yaale. Kaarkuleemii Biriitishii fi barnoota tekstibuukiin Ameerikaa ilaaluu wal bira qabee ilaaluu yaale. Inni ammaa kun baay'ee fooyyee fi gaariidha. Jalqaba gaariidha jedhee yaada. Baay'ee waan kaa'uu qaban baay'ee kaa'aniiru jechuudha. Kitaaba kana wajjin tod barreen gadda bara darbe kitaabni kun pablishii ta'eera ta'ee kitaabni dura jiranii saawundoota kana simboloota kanan qaban turan waan ta'eef eessaa fiddee kan ammoo eessaa fiddee barnoota kan akkasii immoo eessaa fiddee jedhamuu danda'a ture. Akka carraa kitaabni kun barreen gaddaa ture pablishan ta'u ture akka carraa rakkoo faayinaansiitiin baranatti gototame waan ta'eef baranammaa ilaallu rivaayizii ta'anii warri ba'anii kitaabonni barana baay'ee fooyyee baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanaaf namoonni kanarratti xiyyeeffatanii baasan galatoomaan jedhanii asumaan jechuudha. Maaliif ijoolleef jenereeshiniif yaadamee waan hojjetameef jechuudha. Garuu achirratti maal ta'a xiqqoo ulfaata ta'uu danda'a jedhee yaada. Mallattoolee sagalee kanarratti jechoota walitti hidhuu kanarratti function word content word manaan jedhaman jiru. Function word content word kana keessatti barsiisonni hundi hubatanii akkasti barsiisuu yoo isallee leenjiin kenname maatiin hagam kana hubatee kana bareetiin ijoollee isaa hagam gargaara moo barsiisaa amatu isa gargaarutu gahaadha kan jedhutu xiqqoo na hiphisa waan ta'eef kitaaba kanatti fayyadamanii immoo salphaatti isa barsiisaan barsiisu sana salphaatti argachuu danda'u waan ta'eef baay'ee wal simaa baay'ee bareedaadhas tekstiin barana bahanii jiran waan ta'eef kanaa olitti fooyya'aa deemu malee duubatti deebi'u jedhee hin abdadhu. Ani amma abdadhu hunduratti kanaa ol fooyya'u jedhee waan hin abdadhuuf fooyyee gaariidha. Kitaabonni amma jiran baay'ee bareedoodha jedheen galateeffachuu barbaada isaan waliin. Galatooma. Egaa erga akkas jennee namoota jalqabas waa'ee namoota maatii barattoota mootummaa dhimmoota garaagaraa kaasaatu jirra. Hunduutti fayyadamuu akka danda'u. Egaa amma as kitaaba kana keessatti gara caalaansaa seera ittiin barreessinu, seera ittiin dubbisnu, gama caalaan gara saawundiiti kan inni itti mul'atu. Saawundii kana dhimma barreeffamaan ka'ame kana gara fuulduraatti tarii appilikeeshinii garaagaraa sagaleetti illee deebisuu dandeessu abdii jedhuun qaba. Namni dubbisee saawundii dubbisee akka dubbiseen saawundii baasuu danda'a jettanii yaaddu? Amma kitaaba kana yoo ilaalame saawundiidhaan foonetii kan jedhamu barreeffameera. Rakkoon amma kana kan qabu ingiliffi rakkoo amma kana kan godhate foonetiksiidhaan miti ingiliffi. Foonetiks jechuun akkaataa barreeffameen kan dubbifamu miti. Kanaaf rakkoonsa fakkeenyaaf amma Amaariffaan yoo fudhatte yookaan Oromiffaan yoo fudhatte caalaa kan jedhu tokko caa naam jettee jalqabdee caamadha. Caafaan caadha. Coo ta'uu hin danda'u. Cii ta'uu hin danda'u. Ingiliffa keessa uftee garuu CO'n saawundii jijjiiruu danda'u. Iddoo biraa ta'uu danda'u. Amma CI'n C yoo ta'an CO'n immoo koo ta'u. Amma kana keessatti koo ni ta'e maaliif siin immoo maaliif sii ta'e amma namti siiyyuu ammoo baawoloota amma daddabalatan gara sii fi gara keetti galagala.
Kanaaf foonetikii miti. Akkaataa saawundiin taa'ee fi sanatti dubbifaman malee saawundiin akka foonetikii akka barreeffamanitti hin dubbifaman waan ta'eef rakkoo ta'uu danda'u. Kanaaf Ingiliffa irratti xiyyeeffannoo rakkina guddaa kan waan qabaniif xiyyeeffannoo kan barbaadeefis kanaaf wanta barbaachisan achirratti sirriitti ilaalanii hundiyyuu fuulduratti immoo sappoortiin jiraate gara sagaleetti jijjiirame. Sappoortii faayinaansiitu rakkoodha. Sagaleettis jalqabamee ture. Garuu sagaleetiin viidiyootiin waan yoo nama baay'ee of keessatti hammata. Bajatoonni rakkoo ta'uu danda'u. Humna namaati waan ta'eef yeroodha waan ta'eef qarshii barbaada. Kanaaf isa qofa otoo hin taane as keessatti local language kan hin fayyadame Oromiffa irratti Oromiffa fuulduratti barreessite letteriinsa wal fakkaata. Kanaaf maal godhame han Amaariffatu fuuldurarra jira jechuudha. Fakkeenyaaf kaam wayii foonetikiidhaan kaam fuulduratti immoo Amaariffaan kaam jedhee barraa'eera jechuudha. Ta'u Oromiffaan fuulduratti immoo dabalama ta'e immoo gaarii ture garuu kitaabni isaa garmalees guddachuu danda'a. Maxxansi isaas guddachuu danda'a. Isarrattis immoo barreeffama isaas yeroo fudhachuu danda'a waan ta'eef bajata isaatti xiqqoo ishee rakkoo waan ta'uuf ittoo fuulduratti immoo wal gargaaramee xiyyeeffatamee irratti hojjetamee moor kanaa ol saawundiitti deebisuu danda'a kitaaba kana jechuudha. Kanaaf namoonni kitaaba kana ilaale hundi saawundii isaa akka barbaadetti deemuu danda'a. Maaliif saawundii fuuldura taa'eera waan ta'eef. Jecha qofa kaa'uudhaan saawundiidhaan baasuu dhiisuu dandeessa. Kuni saawundii jecha tokko fuuldura saawundii isaatiin barreeffamee jira mallattoolee saawundii waan ta'eef namni kitaaba kana fayyadame saawundii isaa fuuldura isaa irratti waan jiru saawundii egzaaktii baasa jechuudha. Kanaaf isarra keessatti immoo kan baruu qaban jira. Aspiration rule kan jedhaman jira. Fakkeenyaaf aspiration rule kan qabatan saawundoonni adda addaa jiraatu. Kun barachuu barbaachisa. Yookaan kitaabicha qo'achuu sirriitti barbaachisa. Isarratti immoo consonant cluster kan jedhaman jiru. Fakkeenyaaf handsome. Ummaa jennu handsome. Diin gidduu jirti. NDSC gidduu jira. Handsome ummaa jedhu jira. Handsome. NDSC gidduu jira. Warri kun konsonantota sadiitu jira. Konsonanta sadii kana keessaa konsonanti kilaasterii wal faana dhufu ishee gidduu balleessita. Kanaaf handsome jedha jechuudha. Namichi handsome yoo jedhe fooyyessuu yookaan amaluma mataa isaatiin waame itoo hin taane ruuloota barate sana konsonanti kilaaster jedhama. Amma koofii yemmaa jennu koofii kaan yoo dura kaatee jiraatte aspiration rule warra fudhatanii kitaabicha keessa diteelii jira waan ta'eef kanaaf aspiration rule kan fudhatan jiraatu. Aspiration rule proof of error jedhaman jechuudha. Isa qofa miti sound stop kan ta'an yookaan immoo stop sound kan ta'an jiru. Stop soundiin kun P faa, T faa, D faa warra akkasii amma fakkeenyaaf don't come biyya keenyatti yommaa waamtu don't come tiin saawundii musa dura qabattee jirti jechuudha. Don't come jedha inni. Maaliif tiin as end of the word taate inni itti aanee jiru jechi sun immoo konsonantii awoo kaa'ate tiin saayilentii taate yookaan immoo keessa lokatte jechuudha. Hin gadhiifamtu stoppiidha jechuudha. Stop sound. Don't come. Don't come. Ankeenya hin beeksisa. Don't come jedhna jechuudha. Tiin yoo konsonantii itti aanteefti maal taati? Yoo vaawolitti aantee maal taati kan jedhu amaloonni ABCD amma Z'tti beekamuu qabu jechuudha. Sana ta'uu baannaan akkuma jiranitti waamuun rakkoodha. Fakkeenyaaf camadaa. Camadaa is coming. Camadaa is coming jenna. Camadaa cee የሚል ሳውንድ የለም እንኳን cee kan jedhu ሳውንድ hin jiru. Kanaaf aksentii Itoophiyaan kan ta'e beekama jechuudha. Aksentii eenyu akka ta'e jechuudha. Phaawulos coming phee kan jedhu ሳውንድ hin jiru. Ana I wanna go to Qabale 3 jedha. Qee han jedhu saawundi hin jiru. Kanaaf aksentii eenyu akka ta'e illee Itoophiyaa akka ta'e akkamitti adda baafatta jechuudha. Saawundii 44 sanatti barannee ta'e saawundii mataa keenyatti daballee aksentii Amaariffaaf aksentii Oromiffa fakkeessinee dubbannu turre. Ingiliffi keenya Ingiliffa hin fakkaatu. Itti dubbanneeyyuu Ingiliffa hin fakkaatu. Maaliif saawundii hin jirre itti gashineetu fayyadamna waan ta'eef. Saawundii Amaariffaa saawundii Ingiliffatti Oromiffaa fi Amaariffatti daballeetu Ingiliffa dubbanna waan ta'eef aksentiin keenya yookaan immoo haalli dubbii keenya Ingiliffa fakkaachuurra han Amaariffaa yookaan han Oromiffaa fakkaata jechuudha. Kanaaf saawundoota sana adda baafneeyyuu dubbachuun dirqama taati yookaan Ingiliffa dubbannaan Ingiliffa dubbachuu Oromiffa dubbannaan Oromiffaan deemuudha. Kana ta'uu baannaan saawundoota walitti magneetiin yoo dubbanne ta'e rakkisaadha waan ta'eef ittoo hundi wal gargaara ta'e ittoo hundi walii gala ta'e jenereeshinii amma seef godhame
nuyis karaa barbaadame biyyi keenya tokko guddattee iddoo tokko haa geessu yoo jette ta'e waan addunyaan ittiin walii galu san understand gochuu qabu. Teknooloojiin baay'ee deemaa jira waan ta'eef. Kanaaf saabjektii kana walii gallaan immoo baayoloojii, keemistirii, fiiziksii warra jedhaman ingiliffaan kennamamu pilaazmaa nan barsiisullee ittiin salphaatti understand gochuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Ijoollee isaa jaallatu amma sappoortii haa godhu yeroon amma waan ta'eef. Ijoollee isaan jaallatu taanaan callisee birrii lakkaa'uudhaan yookaan yeroo isaa qotta'uudhaan taphachuudhaan darbuu danda'a. Kana. Galatooma. Egaa gara gudunfuutti deemna. Ibsa bal'aadha. Haasaa babbareedaadha kan haasa'anii jirru. Egaa kitaaba kun ifatti eebbifamuuf yookaan ifatti uummataaf hawaasaaf banaa ta'uudhaaf deema. Haalli baniinsa isaa maal fakkaata? Ni eebbisiistu moo akkasumatti raabsitu moo haala qophii keessan irratti maaltu jira? Kitaabni kun ifatti eebbifama gaafa sanbata guddaa kan dilbata 16 ji'a 10ffaa isa fuuldura keenya kana jiru jechuudha. Kanaaf gaafas Malkaa International Hoteelii Piyaasarraan gadi dhufee Charchar Godaanarra jechuudha. Tewodiroos marfata Tewodiroos yookaan Tewodiroos Addabaabaayii isa jedhamu jechuudha. Liisee mana barumsaa liisee fuulduratti kan argamu Malkaa International Hotel kan jedhamu sa'aatii 7 jalqabee kitaabni kun ifatti eebbifama jechuudha. Namoota hanga waamamuu qaban waamamaniiru. Namoonni ijoollee koof ta'a, anaaf ta'a, dhugaadha, rakkinni kun na laallataa yoo jedhannaan waliin eebbifna. Lakki yennaan amma deemta malee, amma dandeettii kee deemta malee waan gootuun qabdu. Namoonni kitaaba kanarratti yeroo baay'ee kitaaba namni pablishii godhu yeroo baay'ee inni kaan warra namas fayyadee ofiisin argata ta'uu danda'a. Inni kaan immoo bu'aama biyyittiif ta'uu danda'a. Inni kaan faayidaa mataa isaafis pablishii gochuu danda'a. Akka ilaasha ofiiti. Kitaaba kana garuu ilaaluu dandeessa. Laamineetidii kan ta'edha. Kalariidhaan fuul kalariidha. Fuul kalariin isaa iyyuu dijitaaliidha. Dijitaaliidhaan bahee kitaabni isaa akka warra babal'atee akkatti namatti tolutti kan qophaa'edha malee callisee dukkanaa'ee kan qophaa'e miti. Maaliif akka nama hawwatuuf, akka namni dubbisuuf, akka barattoonni illee isaan ittiin ulfaanneef, akka hin jibbineef kan godhame waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan waan hojjetame waan ta'eef namoonni hundiyyuu kana hubate ittuu wal gargaarree hojjennee kan jedhuuf waan ta'eef referensii biyya alaa biyya keessaa kitaaba biyya alaa biyya keessaa barbaacha kan dhaqame dhalootaaf jechadha malee namoonni publicationif illee salphaadhaan bakka galmaas waan hundayyuu waan salphaa godhamee darbamuu danda'a ture namoonni akkas understandii godhani wal faana dhaabbannee gaafa dilbata 16 ji'a 10ffaa bara 2016 sa'aatii waaree booda sa'aatii 7 jalqabee waliin argamnee haa eebbifnu gaafas ifatti eebbifame gabaarra oola jechuudha kitaabni. Galatooma kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma isaan amma jedhanii kitaabni kun ifatti dilbata fuuldura keenya jiru kanadha kan inni eebbifamu magaalaa Finfinnee Piyaasaa yookaan Birbirsa Gooroo kan afaan Oromoodhaan jennu Malkaa International Hotel naannoo marfataa Teewodiroos kan jedhamudha. Tittuu Alagarraa anis achuman jira gaafa sana tittuu Alagarran jedha irra deebi'uudhaan anis gama kootii waamichan isinii godha. Kanaaf erga akkasitti eebbifama ta'e gaafa sana ifatti raabsama. Maatii isaatiif akkasuma maatiin ijoolleedhaaf ni bibbita jenneeti abdannaa gara caalaatti guutuu biyyaatti haala kamiin raabsitu isa jedhu irratti waan xiqqoo yoo karoora qabaattan warri Finfinnee hin jirre guutuu biyyaatti akkamiin raabsitu eebba booddee murteessitu moo akkam kan jedhu warra asin jirre warra nu daawwatan kutaa biyya garaagaraa irra jiraniif haalli raabsii keessanii maal fakkaata isa jedhu irraa dubbannee haa gudunfinu. Okay, galatoomii haala raabsaa isaa irratti amma ilaallu akka carraa ani hojjetamu tokko kitaabni isaa haalli maxxanu warri maxxansus hin beeka warri haala kitaaba beekus beekuu danda'a baasii guddaa ture ani jenereeshinii maaf ta'a laati kan jedhu waan taateef qarshii amma danda'uutiin maxxanseera 1,000 qofan maxxansiisee 1,000 qofadha 1,000 kun immoo achi geessee as geessin jedhu namoonni hundiyyuu waa'ee ijoollee isaa hubatee ilaalu kitaabni kun gahaa miti kitaabni barnootaa akkasitti 1,000 eebbifamu. Kanaaf kitaabni ijoolleef ta'u xiqqaadha waan ta'eef haalli raabsaasaa laayiviidhaan isaa darbu kan jedhamu jira haala sana mijeessina jedhee yaada garuu kitaabni kun hagam wal gahaa kan jettu kumni tokko
akkaataa kitaaba kana jalqabama uumatti waan inni qopheessee beekuuf ilaaluuf kitaabni kun nam tokkoyyuu baay'ee bitataa laati kan jedhuuf keessatti waan hin qabuuf kitaabni kun waliin gahu waan ta'eef raabsaan isaa baay'ee nama niphisu jechuudha. Namoonni wanti uffanni suniyyuu sirriitti hubannaan kitaaba kana tokko qofa fudhatanii deemu jedhee waan hin yaadne namoonni raabsaa kitaabaa qaban immoo baay'inaan bitachuu danda'u laati jedhee yaada waan ta'eef kitaabni kun gaafuma sana gurgurtaarra oola inni kan laayiviidhaan hin darba jedhee yaada. Kanaaf kitaaba kanaaf addatti biiroon barnoota Oromiyaa akkasuma manneen barnootaa garaagaraa barsiisotaaf barattootaaf laayibireerii keessatti akkasuma manneen kitaabaa dhuunfaa kitaaba kana bitatanii yookaan barattootaaf raabsu barsiisotaaf raabsu manneen barnootaa laayibireerii dubbisa kitaabaa keessa kaa'u dirqama qabu jenna. Kitaabni kun 1,000 dhugaadhumatti xiqqaadha. Gara 10,000tu maxxansiifamuu qaba. Sana immoo eebba kitaabaa kana booddee maxxansa lamaffaa kan jedhu yaadu jedheetti namdadha. Saniif gara fuulduraatti kitaaba kana namni tokko meeqaan bitaa akkamitti raabsuu dandeenya kan jedhu koominitiin Oromoo biyya alaa jiran kitaaba kana baay'inaan bitanii barattoota biyya jiran kutaa biyyaa jiran laayibireerii keessa kaa'uudhaaf dirqama qabu jedheetti namdadha. Nunis kana irratti hojjenna gama miidiyaatiin hojii keenyadha waan ta'eef kana jedheen anis gama koo dhaamsan dabarfadha dhumarratti dhaamsa addaa yoo qabaattan carraan isinii kenna kanaan adda baan. Galatooma ani umarratti kanan qabu namoota galateeffadhu jiraatu. Yuunivarsiitii Mattuurraa kan na gargaaraa turan barsiisonni jiraatu. Addis Ababa Yuunivarsiitiirraa kan na gargaaraa turan kan yaadaatiin kan ediitii gochuudhaan irratti hirmaatan jiru. Biiroo barnoota Oromiyaa irratti kan irratti hirmaataa jiru. OBS televezyiinii istuudiyoo keessan Diriim Miidiyaa galateeffadha. Maatii koo obsa amma kanaatii waggaa 8 ummananii hojjedhu sana obsaan dhaggeeffatanii yeroo naa kennanii na callisanii akka waan naannoo jennellee narratti waan influensi illee goone jechuudha. Maatii koo hunda galateeffadha. Firootan koo hunda ammallee waamicha kan dabarsaa jiran kan na gargaaran firoota koo hunda galateeffadha. Kanaaf qaamni hundiyyuu kan keessatti hirmaatan kanani maqaan dhoofne hundiyyuu galatoomaan jedha. Umarratti kan galateeffachuu barbaadu School of American English kana keessatti yoommaan ani barachaa achirratti training leenjii advanced partii isaa fudhachaa ture supportii na gochaa turan materiaalis YouTube viidiyoota adda addaas naa kennuudhaan supportii na godhani isaanis baay'ee galateeffadha jechuudha. Kanaaf galatoomaa hundi keessanuu kan jedhudha. Galatoomaa ulfaadha. Kabajamtoota daawwattoota Diriim Miidiyaa qophiin dirree barruu keenya irraa kana fakkaata ture dhimma irratti dubbataatii ture dhimma King Spoken English Rules jedhudha. Seerota afaan Ingiliffaa baruuf dubbachuuf nu barbaachisan hedduu kan of keessatti qabate dhimma kitaaba kanarra ture. Barreessaan kitaaba kanaa egaa Tasfaayee Asaffaati. Dilbataa immoo magaalaa Finfinnee Birbirsa Gooroo Malkaa Internaashinaal Hoteelitti eebbisiisna. Achitti wal agarru. Alali Saalamuun ture ogeessi kaameeraa Daawwaa Lamuuti. Waan nu daawwattaniif horaa bulaa deebanaa. Dilbata wal agarra. Nagaatti.